Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo baga nagaan dhuftan gara chaanaala kooti. Warri chaanaala kootii fi haaraa taatanii subscribe godhaa. Maatii koo ta'aa galatooma. Warri kanaan dura maatii nyaata hundi keessanuu galatooma. Amma hanadaqoo fi dinnicha bilcheeffadheera. Yeroo hanadaqoo kana bilcheessuu hin qarrasne dhiifama. Kanaaf amma lukkuu sirriitti bilchaatee jira. Amma irraa yaasa jechuudha. Kan irraa yaase muka isaa kanallee hin gatu. Amma kanatti irraa yaasee nan kukkutadha jechuudha. Amma dhuma viidiyoon afaana turaadha. Baay'ee mi'aawaa ni jaalattanii yaalaadha. Akka jaalattan abdiin qaba. Amma kana dediqeessee kukkutadha jechuudha. Kukkutee geesseera. Amma immoo dinnicha sanii kanaan waliin makaa jechuudha. Dinnicha sirrii bilcheeffamee jira. Dinnicha kana walitti makaa. Black pepper xiqqoo isiitti godhadha. Amma immoo barbaree kan tumamaa isaa jechuudha. Kan hin daakkamini. Xiqqoosii aanuguu fi chicken powderiidha kuni. Ashaboodha. Yeroo lukkuu bilcheessuu qimama hunda makallashaa fi kamuunii hunda itti godhadhee jira. Chicken powder illee itti godhadheera. Zayita xiqqoo isiitti godhadha. Osoo chiiziitti godhattan immoo caalaa mi'aawaa. Namni chiizii jaalatanii anammaaf fayyadamuu hin barbaanne. Garuu sila chiizii wajjin hojjetama maaliif haasirratti waliin nama qabamuu fi baay'ee mi'aawa. Amma killee kiyyaaf 3 fayyadamee isa dha'ee harceellee qopheeffadheera. Amma harcee xiqqoosii harceetti dibaa achi ka'ee immoo killee keessa kaa'aa jechuudha. Achi ka'ee immoo amma kanatti tolchee ovenii galcha. Zayitaan illee wadduu ni danda'ama. Amma ovenii galcha jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana bareeda ta'ee naaf bilchaateera. Baay'ee bareeda. Cabsee isin mul'isuu fi faxirri hin geenye. Kanaaf nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu nagaatti naa tura.